مثلا تاني الكمنا زكين أس مباها فيديوني مي يرو تكمو بك حاملة هركا حاملة سنيفي دكتور زكي جاتي بريسا كريفو مقابا سنيف سنتي كمبودا فيديون أس مباها كمبودا سرنتان دينيا شوفا شيخارو اللي نزل جرا اوكي ثانك يو حملة انت سن كومنتيني كما افري في كم سدي في دبا فرو جرا نمني لني أبانا مو مما أبانا مو سلا سجلين جراتة أوكي دكتور زكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تيك توك أنا فتلين هاروا أنغافن درو دفو تيك توك أنا أكيد فيديو بنا نمبيخو سيتينجي ولا عليه وامك أتيو هني كسي أما سيمو دتا مو كخيا متيني بيتا برتة فيديو بنوني بيتا يا أبلي سخية مشاك أنا ركي لا بعرف إيه لينشك جسمي فيديو ترى ناديات أبلي سخية آية ما كمان نبان دام ما فيديو نبان ربي في جاي أوكي بسم الله. Thank you kalau toma belayan sih. Itu kalau toma ada ama video nas mugo dema belayan sih kayaknya adbani yesa mutan dar the toma kono nundar oromo gutur de mega rumina vi karte onne oromo gutu zene मैं वीडियो ऐसा ए नगामा नमनी बार खुनू सगले नु फेक हा जो जरनी होनो अल्लाह तकबीर बवेजर السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله ما تسكون مي خرا ساعتك غوتو اسم خرم خطر سي برباد نمني فرانكي نغودني نمني هبتت ديمه ما تسكون دي لخ دوان درسي أبلي ينكيا تيك تاك رتي أركمتان تيك في تجان إيرا في دالان خيسن أما يرو هريبا إسامبرا يخ أما يرو نما خيسن جلساني كويا هندينو خيسن تيك في ديما غورا جوسو هنجنة السلام عليكم رديبين اسمي بربادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جارلا في خبجان تقولني تجرى بركتي إسنادك أبدونجا نعم لغا دا بوابيني كخيسا هنا رانتنا ستاكي خانا خيسا سيني والله واحد دولان في مدمي أنا رانتنا لفي سبخيا فاستي جولي سبيشالي درجو كخيا برتي أكمي إساني فكيني تون خيا وبعد بچو دا في الدون اتجمدا مالف وبلسهيني عبداللين هاقلت ومو عصرتنا فيري نجيسو دا في الدون جمدي مالف وان براتي في اليوم سوهي خبجا إساف قابو في تاني سبخيا قابو أرى رغا نميرو إدو زكي دالاس زكي نيسجر ميخامي جي هدو يا دوات ري كانوا مانو أسرتنا أركني هذا جوفينا ني وان خنا دركامي توما مالي أسرت اللي أركمي نما كستي في اللي جرسيسو في نيتو في اللي يعني نما سوشيال ميديا اللي متي رغا دبتو في لكن الموجالة لا في نمو مغرتي yaada tokko sirratti ibsachuu fadhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatutu maqaa isaatiin banatee jira mee inni hunuu kamii inni noo tiktaakii kana ni qabamoo akkamii yaada jiru garte kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee TikTokii fi waa'ee social media kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee Facebookni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko online irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaa fi malee nama social mediaatii miti immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf TikTokii jechuun dirree mu'asharaa jechuun baleessarii. Kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee xiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomediidha jaamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi tajaajiltunii fi hundinuu warraan tanagaa
haa oowwifatanii jeetiin dhugaa jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama tafluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti immoo akkanatti sabaa fiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko tokko wal jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo arraan tana bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetii reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee Zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhageenyaa. osoo atiin dhufin dura dhiifama osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khan Baabaa Khan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama kum afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siikan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu sin jenna mee akkam jenna kana irratti deebi'ee deebisaa kan nu barbaada. Alif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannoo ittiin qabnee siifi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenyanii agarraa doktoreetummaa kabajaa tagarteettiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan dandahaniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifamaa wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka haganan arke keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa uummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsiin jechuu barbaada. Egaa daayirektii kama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantaatti daayirektii seenuu deemna amma firagaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif fidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzuliu fi malee fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tuluun arraantana yaa rabbi ofaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan ofaanii bahu gartee kalaama namnillee itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanillee itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jedhu irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kamiin qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii. Uummata keenya galatooma ulfaadhaadha. Taattaa fi ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatooma ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyan irra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay. Difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii Ziti. Asmaanu dhaamsi lammadaa challenge na kanname namni ol seentan hundi Zakii follow godhu akka hin daganne 4800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sambooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisi. Ikin daladhe magaalaa Harmaayaa ana Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti Nairobi amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte
barakam ture akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san gaafa karaa biyya baqaa deemtu. Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8 fi waggaa 8 biyyaa baate maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee ganaa yeroo wiigoof maaliin makiinaa akkamis si dhiisan umrii xiqqoo saniin. ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indegee jaaniini xayyaara xiqqaa tokko jira kan nama 12 fuudhu. Isaaniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Allakumaan inni ga'an dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaa hanqe? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan naggaduu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee Usumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu eegalee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuun jiran hordoftoonni sagalee Zakii mee? Sagalee ni dhagahamu? Amma ni dhagahamu. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom maaliif Zakii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakii Daalaasiin beekamtaa hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaasee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jirame sagaleen raakana qabees ni hojjaa sa'uufirra. Akkanatti amma silaa bikka maayikii isa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee nagootee bari yaa obboleessa fi wanni hin beekne nama hin beektu jaani. Okay, amma ni dhaga'ama hordoftoota mee Zakii mee amma ni dhaga'ama. Dhaga'ama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhaga'ama mi amma? Ati na dhageenyaan isaan ni dhaga'anii maa rakkina qaba. Amma sin amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhumee Zakiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti footoon dantee mul'annaan Zakii nagana kan. Footoo dantee agarraan Zakii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bikka takkatti garagalchite. Zakiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe Zakiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu. Asinillee isa galateeffachuun barbaada. Waan paablikarra na baasuuf osoo hin ta'in galateeffannu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase galateeffamu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaa irratti hin baaneen duratti jechuudha. Kana amma inni waan kana hawaasaaf fakkeenya taataa waan kana immoo si jalaan illee gartee namoota meeqaa ijoollee dargaggoota akka keenyaa kunilleen
barnoota irraa fudhachuu dandeenya. Abbootii qabeenyaatii fi ilmuma namaatiifuu ati gartee tola ooltummaa sana beekuun hedduu gaariidha jee waan anis yaada san qabuu fi bifa sooshaal miidiyaatti yoo dhufte hedduu bareedanaan jennaaniin seene malee ani keessa kanallee waan hin dalagu fi waan hin godhullee asirratti baasuu fi bu'aan asirraa harkadhullee hin jiru. Yaadnummaan kiyya hawaasni kiyyaa fi namni keenya ilmuma namaatu jechuu gartee ilma Oromoos ta'e saba biraatis ta'e Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e nama kana hunda osoon addaan hin fille bikki rakkinni itti argamee fi bikki itti gargaarsatti barbaachisamutti waan natti dhagahame waan anis ilma namaa ta'ee gartee dhaladheef jecha nama rakkatu haga dandeettii xiyyaatti himaan gargaaraa waan rabbinaa laafsechuufiin waan kanaaf seene gabaabumatti ani yeroo duraatiif Jaafari haa waan ani sooshaal miidiyaa irratti na baate wanni inni sitti irratti yeroo duraatiif fakkeenya namaaf ta'uu danda'a jirran na baase haadha tiyya isii quban qabne isii manaa fi makiinaa fi waan takka isii duuba godheetiin akkasii sarpiraayiz isii godhe. Sarpiraayiz sanuu isaatuutu deemee waan san irra na gargaaree na onneechuu ture. Kanaaf ilmii ani sallee gara dhuunfachuu fadhu. Thank you. Galatoomii jennaan Jaaffeen asumaanuu. Mee of duuban si deebisaa jireenya kan kee keessatti dalagaan gad aantummaan ati dalaydee or wanni chaalenjiin dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gad aantu mana namaa taatoo waan addaa waan xiqqaan ati dalayte kan yaadattu keessaa ni jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi du'e nama Hiisha Makaddaa kana biyya alaa erguu unsiilee biyya Arabaa tana tagartee Gaarisaa Lojjaaniin ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira. Waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, UK kana kanaan erguu ture. Kana wanni jalqaba hojiirraa eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga narkeetti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bakka hunda ni dhaabbata. Namoonni tokko tokko immoo yeroo argu viidiyoolee garaagaraa Zakkiin gandummaa qabaa naannoo Harargee malee hin gargaaru jaan. San irratti Zakkii maal jetta? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii fayyaa waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti narkiin ani dhuunfattee keessaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galattuu an nama akkuma reefu jeeti Islaamaa, Kiristaanaa, waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha, saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha koddii godhadhaa fi bakka hunda waliin gahaadha because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef tole galatoomii. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin gidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhaga'amu waan harkutti jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii godhunaadha dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagee Zakkiin mudannoo bokkottuu isa mudattee takkaatu jira jedhanii naa himanii dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhoorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miiliyoona 100 waan tilmaamamu jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan. Zakkii wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhoorkachuu danda'a. San booda akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa. Dhugaadha wanni sanii ni jira madura
interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibseetiin ture immoo gad fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarseesiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarseesiitii. Waan kanaani amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu Saadaa Jaaniini haadha warraa Zakariyaati magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirti isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiiti nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isii biraa illee fuudheetiin akkasitti isiilleen nama amanamu jettee yaaddu nama habooti jettee amanu hedduun faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila family ti kaysa namni nama gahay da je ya da kullin isillen nama manamaadha. So umara kina hin qabu yo iga is isibra kaitu barbaade isi sambire jetteti maka isi kisna doite anille ni sum bran khaw de ne kasi wan san fude bran khay isi jarsa aboti ya kana bireti fude ti gese yero saniti nama garte yani family tiya anahiya nama garte wan hunda daran cala anaftahu nama jeti nama khidi abdati wan san sambre sama bikatana garagarumma nama kheti fi nama alaga biddu jurun isu barbade sigale namni alaga ju wagata kuma laka birata ture na khannani fude bikabra family ti bira gese anan kiyammo baati lama sadi khaysat natabatani garti buabi me khaysa na dabarsani wala khana manguddo fi shikotani fi namotani sani iyat ani timati hinjiru ma jirraga akkamale natabatani yero saniti anabe fi duga dubbachuudaf maleni sanille na barbachisa michiyoti yetiko takajira tamayo heddo line khanarati doaile goda fi je reddo dubbatamtu mchonni nama fayyadan dalatte yoti yetalama fati zikra janini sukaratu guya khisa isi tudufeci amata fi bati takka amata fi bati ja soy ya khisa sukariti ana yero saniti khananu baqa ya dawajiru rifadde yero umbiti jetti yani gadda go khagarte akamale garanti yakunna bade gafa ilmonti yesan ukusatte sani gate yero saniti yechu mala khanalle na barbachisa mala khayya khana na khanna yodan desan me chinalle na khanna yo khille me hanguma fetanu fradda hanga khana nubra qabda jaati na khanna da jeeni tin tadabe akasitti obbolesa khiyya mala san gaisanis ani jarsesi namakka sahibatti walidiyanno nama wajin yero gari wajji dabarsinu sababnumani an wan khanaaw fude ittakhalu dande sababa isa akka garte sahibatti walidiyanno malif family daran chala bas eddu walidiyanna jarsesi khana ka emillen isaan jala goreeti isaan wajin family da wae family keessagalu hindandahu danjee hawaasa fi manguddoon gunti ergulle dubbii khara isaanii tijeetu dabarsa gabaabumatti haalliin keessa dabre yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu nama gartee sila akka isaanitti na fadhanii nani yookaan deemee miidhaa isaan irra fiduu akkaan anummaanuu maatii tiyyaa fi jiruun tiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu ifwaa godhu yookaan akkaan ani
gartee waa hedduullee asirratti yoo neechuullee hin barbaadu. In kenninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taate nuti dhimmaan itti erginaa. Dhimmaan jechuun nama gaa si dhawee si wanna jechuun si binnee si wanna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Haga san anillee nama akkasitti bika kannuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruufii faana godhatanii hidhaa faa nanaquudhaaf si galte. Sochii meeqa kanarratti yaadanii ani immoo taargeeta isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa Jibuutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee